Tole akkam jirtu hordoftoota Doora kanaa ani gaaddisaadha. Guyyaa har'aa kanan isinii qabadhee dhufe haala salphaattiin isin kitaabota qarshii nama gaafatanii otoo hin kaffaliin akkamitti akka buufattanii fi akkasuma immoo peeparoota baay'ee isaa akkuma beektan injiiniringii keessatti IEEE irra warra jiranii yeroo baay'ee kaffaltii nu gaafatu. Isaaniin akkamittiin daawunlood godhachuu dandeenya kan jedhudha. Inni lammataa immoo viidiyoos yeroo baay'ee IDM itu daawunlood gooneeti kan nuti YouTube irratti daawunlood goonu. So malli biraa jira itu sooftiweerii biraa koompitara keenya irratti hin fe'ini viidiyoo fedhayyuu akkamittiin daawunloodii gochuu dandeenya isa jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. So inni jalqabaa kitaaba wajjiniin wal qabateedha. So kitaaba yookaan peeparii riisarch artiikilii dubbisuuf jettanii daawunloodii yoo isiniif ta'udha. Fakkeenyaaf amma zim jedheema IEE peeparii asirra just asirra seennee waan barbaanne sirchi goonee fakkeenyaa fi asirraati recent publicationii kan isaan qabu maybe stay advanced cryptography asirraa kana search godhe maybe so kanan banaa so directly kanaman kita peeparii kana abstract isaarraan kana fi kabira login godhe yookaan yoon kaffale malee naan banu akkuma argitan jechaadha. So kanammoo kaffaluun irra jira jechuudha. PDF maqaaf jira garuu naan banu. So kana access gochuu yoon barbaade ituun kaffaliin maalan godha. So Google irratti dhufnee Science Hub ka jedhamu jira. Yeroo yerootti jijjiiru extension isaanii amma kan hojjetu sakamidha .mska jennee .top jennee search goonaa jechuudha. So kana erga barreetii asirraa waa hedduu nuuf fida yookaan haala gabaabaan asirrattis barreessuu dandeenya akka kanatti. So kana nuuf fida jechuudha Science Hub. So akkamitti hojjeta Science Hubin yoo jenne guyyaa biraatti deebi'uu dandeenya amma viidiyoon isaa akka hin dheerannetti sooma maaliin godha karaa sadiin Science Hub irraa search gochuu dandeenya. Inni jalqabaa URL isa daawunloodii gochuu barbaannes kan akkuma jiruun kana koppii gochuu. Inni lammataa DOI yookaan immoo Digital Object Identifier isa koppii goonee isaan barbaadu jechuudha. Amma DOI isa fakkeenyaaf isa kana yoo barbaade kanaan search godha yookaan immoo kanaan search gochuu dandeenya jechuudha URL isaa guutummaadha. So option isa jalqabaan fayyadamuuf deema koppii so asirratti dhufeen pasteedha. So asirra yoo jiraate yookaan accessible yoo ta'e amma nuu banaa jechuudha. Fixinnatiin isaa yookaan ariitiin isaa intin irratti hundaa'a. So akkuma argitanii 2018 peeparichi tokkuma cognitive cryptography and advanced data security dha. So akkuma argitan peeparii kan arganneerra. So amma daawunlood godhachuu ni danda'a jechuudha. So asirraa mallattoo daawunloodii fayyadame ituun kaffaltii tokko hin godhin peeparii kana kitaaba isa ta'u buufachuu danda'eera jechuudha. So Science Hubin kana godhee nu gargaara jechuudha. So tokko so inni jalqaba irra ilaaluuf jenne kana inni lammataa viidiyoo YouTube irraa yeroo baay'ee ni ilaalla. So asirraa YouTube yoon barreesse IDM malee yeroo hundaa IDM expiry taate maal taate nu rakkifti. So mala biraa qabna kan akka salphaatti kana nuuf baasu. So eeyyin of course ni qabna. So maal fayyadamna YT jettanii 1s.com akkas yoo jettanii kana isinii fida jechuudha daawunloodarii isaa. So kan namatti tolu inni kuni viidiyoo barbaaddanii URL isaa koppii gootu asirratti. So fakkeenyaaf viidiyoon irra gadhiifamee jiru amma xaba kana so asirraa kana banee kana daawunloodii godhuun fedha yoon ta'e kana koppiin jedha kan akka jirutti isa booda asirratti pastiin jedha. So convert ka jedhu batanii dhufa. So kan namatti tolu taayipii isaas isin filachiisa. Kallattumaan MP3 tti jiru dandeessu yoo barbaaddanii wanna daawunloodii gootan sana MP4 gochuu dandeessu. So amma fakkeenyaaf isa filadhe asiyyoon kana filadhe get linkin jedha automatically asirraati notificationii qaba. Of course wanni tola dhufu hin jiru promotionii hin hojjetu. So daawunlood naa gochaa jira jechuudha kanan barbaadaa yeroo kana. So bifa kanaan daawunlood godhachuu dandeessu jechuudha. So waan lama wajjin ilaalle akkamittiin hojjetu sooftiweeronni kun YouTubein kana blookii godhuu dadhabee jettanii gaafachuu dandeessu ta'a. So
Jalqaba ilaallee saayinsii haabiinis kunis teknikii mataa isaanii qabu baayipaas gochuudhaa fi akkuma fiisfanii moobaayilii keenya irratti fayyadamnu sana jechuudha. So guyyaa biraa isa waliin ilaalla. So har'aaf nagaan oola.